Hayyee hordoftoota keenya akkam fayyaa keessanii kuni Malkaa Tiibii. Har'a mee waan baay'ee jaallattan wayii waan baay'ee isinitti tolu wayii isinii qabadhee dhufe innis Imoo beektaa irratti hojjeta waa'ee Imooti jechuudha. Imoon waan baay'ee kan haaraa nu qabatee dhufee jira jechuudha. Isa san isinitti agarsiisuufini sana dura namoonni YouTube keenya kana dura nuuf ilaalaa turtan ulfaadhaa galatoomaa isin galateeffanna. Sana malees namoonni haaraa gara YouTube kanaatti channel kanaatti dhuftan please subscribe nuuf godhaa. Sana malees eega subscribe gootanii mallattoo kana jechuudha, mallattoo akka bilbilaa kana al tokkoof cuqaasuu hin dagatina. Isa kana banee isinitti agarsiisu jechuudha. Eega sanii isa tokkoffaa isinitti agarsiisu explore iddoo jettu kan al tokkoof cuqaasu jechuudha. Egaa cuqaastanii fakkeenyaaf Imoo kana jechuudha, groupiin Imoo bifa kana Imoo kana keessa jiru kinoo jala kana naannoo miliyoona tokkoof maal iseen jedhu kinoo baay'ina namoota groupii Imoo kana fayyadamaa jiranii agarsiisa jechuudha. Kana as jalaa groupii barbaadan groupii kana keessa seenuu dandeessu isin filattanii jechuudha. Inni biraa namoota online irra Imoo kana jechuudha, Imoo kana fayyadamaa jiran namoota online irra jiran argachuudha jechuudha. Who is online isheen jettu kinoo kun jechuudha, namoota online Imoo kana fayyadaman namoota online irra jiran asiin argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf banee halaalu eegan baneetii bifa kanaan namoota kamuu isinis hiriyoota keessanii miti namoota isin hin beekne namoota online qofa irra jiran jechuudha. Namoota isin hin beekne namoota isaanis isin hin beekne bifa kanaan baay'ina isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Kinoo kan kana hunduu online irra akka jiran mallattoo raayitiin kun kinoo isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Isaan kana keessa nama barbaadan hiriyaa godhatanii itti haasa'uu dandeessu jechuudha. Ani jara kanan beeku garuu online irra Imoo bifa kana waan fayyadamaniif asiin argachuu hin danda'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo iddoo kana dhuftu iddoo tuqaa sadeen kana jechuudha. Iddoo kana dhuftanii settings isheen jettu jirti kinuwas ishii al tokkoof tuqa. Egaa tuqxanii asii Imoo account isheen jettu jalqaba kana jechuudha. Waa hedduu jijjiiruu dandeessu asitti lakkoofsa biraatitti galmeeffachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa change name jedhu maqaa keessan asitti jijjiiruu dandeessu. Kinoo asitti maqaan kan koo fakkeenyaaf kana maqaa kana akkasitti waan barbaadanii asii balleessanii jijjiiruudhaan dandeessu jechuudha. Inni afuraffaan immoo Imoon kun muuziqaa fakkeenyaaf muuziqaa akka waamichaatti jechuudha. Namni Imoo keessan fayyadamaa bane muuziqaa wayii akka itti dhageechisuu barbaadan muuziqaa irra kaa'achuu dandeessu. Muuziqaa san eessaa argattu iddoo kana jechuudha. Profaayilii keessan asii tuquu dandeessu jechuudha. Egaa tuqxanii fakkeenyaaf kan koo isinitti agarsiisu kinoo kanarra jira jechuudha. Muuziqaa kun fakkeenyaaf nama waan chaanaalii kan koo jechuun Imoo maqaa yookiin lakkoofsa koo bane yookiin chaanaalii kana bane akka itti dhageessisuuf irra godhadheetan jechuudha. Isa san irra godhachuudha isa deemtu achuma iddoo profaayilii keessanii kana jechuudha. Kinoo bakka muuziqaa jedhu kana hojii iddoon jettu jechuun achi tuttu kana booda kinuwas music with isheen jettu kinuwas jala kana jechuudha. Ishii al tokko tuttu kana booda kinoo isinii fida jechuudha. Gosoota muuziqaa kinoo kan kana isinii fida as keessaa kan barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Iddooma kana dhuftanii iddoo tuqaa sadeen kana as dhuftanii jechuudha. Waan argatan isinitti hima. Isas eessa deemtu settingii isheen jettu jirti jechuudha jala kana. Eega sanii settingii tuqxu. Eega sanii notification isheen jirtu lammaffaa kana jechuudha al tokkoof tuqxu. Sana booda bifa kanaan isinii fida notification toon jedha. Notification jechuun yeroo fakkeenyaaf ergaa wayii isinii ergame jechuudha. Mataa keessanii jechuudha isin qofaa jechuudha kan nama dhuunfaa. Yeroo isinii ergame sagalee jijjiiruudhaa dandeessu. Fakkeenyaaf hantuqee yaa jijjiiruu jechuudha isa tokkoffaa kana. Kan kana naakaa namoonni hedduun keessan kinoo kanarra jira kan keessanii kanarra isa kana jijjiiruu barbaadan kinoo kanneen filannoowwan kanneen gadii kana jechuudha. Akkasitti ol dhiibdanii kan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Kan barbaadan irra jechuudha.
Kuni filannoowwan kuni filannoo nama dhuunfaa namni dhuunfaa yeroo isinii erge sagaleewwan kamiin akka isinii seenu notificationii sun kamiin akka isinii seenu isa filattanidha jechuudha. Inni lammataa immoo group notificationii groupii fakkeenyaaf groupii yoo qabaattan sagaleen groupii sanii akka bifa kamiin sagalee akkamii akka ta'e yookiin sagalee filachuudha dandeessu jechuudha. Kan barbaadan keessaa jijjiirrachuudha dandeessu jechuudha. Kan dhuunfaa keessan irraa adda baafachuudhaaf sagalee biraa irra godhachuu dandeessu. Inni biraa immoo bilbila himuudhaan yeroo isinitti bilbilan kinoo as call settings isheen jettu jirti jechuudha. Kinoo kana kanneen kana akkamitti sagalee isaa jijjiiruu dandeenya yoo jettan isoo difficult rings tan isheen jettu jirti. Isa kana tuqxu fakkeenyaaf kan hunda keenya nama baay'ee jechuudha kanarra jira yeroo itti bilbilanii kanarra jira jechuudha. Kanaaf sagalee kana jijjiiruudhaa si kan barbaadan irra filannoo jala isinii kaa'e kan barbaadan irra godhachuudha dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo inni biraa jeneraalii kana dhuftu jechuudha. Jeneraal iddoon jettu kana sana booda storage isheen jettu kun storage isheen jettu viidiyoowwan yookiin footoowwan cal'isee himuun keessan oo gadi buuse jechuudha. Kanatu banaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo kana viidiyoon akka gadi bu'uun ayyamaa jira jechuudha. Inni biraa immoo nama itti backgroundii nama wajjin haasa'artanii jechuudha. Inni backgroundii nama fakkeenyaaf kana jechuudha. Adiidha backgroundiin jalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo jallisaa adiidha. Kunoo isin dabbare yookiin jala kana jijjiirrachuu barbaadan iddoo tuqaa sadeen kana kunoos jechuudha. Al tokkoof cuqaasu jechuudha iddoo kana. Egaa cuqaasanii chat color isheen jettu sadaffaa kana jirti jechuudha. Isa kana keessaa sadaffaa kana keessaa filachuudha dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf tuqee ilaalu halluu isinitti tole as keessaa filattanii jala galfachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kan haa filu jechuudhaan kinoo bifa kanaan kalariin jalaa jechuudha. Kinoo jala kana jijjiirameera. Wantoonni imoon haaraa wajjin imoo beektaa wajjin dhufan kana fakkaatu. Kanaaf isinis bifa kanaan fayyadamuudha dandeessu. Viidiyoon kunoo isinitti tole like godhaa. Sana malees viidiyoo kana share nuuf godhaa. Namoonni yaada gaaffii qabdan komentii jala nuu kaa'uu dandeessu jechuudha. Viidiyoo irraa kana fakkaatu aga viidiyoo itti aanutti nagaan nuuf turaa. Isin jaallanna. Bye bye.